Leader Kim Jong-un has made his first public appearance in nearly 3 weeks. Namoonni gariin sochii baqaqsanii haalonneetiin lubbuudhaaf jedhu kaan immoo gareessa waliin kibbi biyyatti osoo daawwatuuf wallaalee kufuun eegisunu keessa hin deebine jedhu. Mucaa kan garuu amalum isaa takkaana fedha hobla namraachiisa itti toltu rokkeetti furguggeessee qacee addunyaa waccisiisa. Barbaada Ameerika biyya nyaachis jechuunaaf Doonaald Tiraamp faallee dallansiisee dhaabbata mootummoota gamtoomanii larraa. Taayisaa tunduuba akkuma feete tamboollee baay'ee xuuxa. Nadheen cufumatti isaat guyyaan dhaloota isaallee hin beekamu billichi yookaan suura haat jennaan isum hoblafaa waltin ejjine mul'ata. Garuu amalisa kunin akka majajjaba waan taateef ammumsi gargalee murtii tokko malee rasaasaan si curuu waan danda'uuf yoonni hoblaa yoonni callisafaan qabachuu malee murtii biraan qabdu jedha warri itti dhiyeenyaanis beeku. Waa'ee bulchaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un isanii dhiyeessuu jedha. Abbaa ijoollee sadii ta'uusaa dubbatama. Inni faktaan immoo rabbuma beeka. Maqaallee dhugaan of yaama. The New Start, The Brilliant Comrade, The Genius Among Others, The Marshal of North Korean faan cufti maqasaat. Abbaayis dhaljoongii litaan sun akka inwar faranjoota barkum 2012 goha qabat mucaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un wamedduu yaadata. Ameerikaa guxurii qeencaatti hindaaru fedhi guyyoota 40 oliif kaamera dura fagaatee addunyaa qofa osoo hin taane lammiilee isaaniillee bu'aarraachees. Dhiyoo tanallee du'uun mucaan kun wal fakkaata hayyeroo lammeessoof hojjechuun adoo lubbuun jiru boonamoota dhuga dhaga'ee quubnaan miidiyaa gad beenum jiraa jedhe. Biyyiti isaanii Kooriyaan kaabaa addunyaa guutuurra wam tokkollee hin qabdu. Namni tokko immoo ka lubbu quufisaan xiyyiwwan jirin fakkaat. Bulchaa guddaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee namu waan sodaatuuf rokkeetti yookaan misaayilii dhiisi rasaas shugguxii tokko biyyi isaanii fuul deebisanii dhukaasuun hin jirtu. Hammalee illee duubseer jajjaba Pyongyang ittiin beekamte keessa daa'imi kamuu maqaa bulchaa moggaafachuu hin danda'u. Raadiyoon biyyattii yoosiin sittolu sagalee hir'isu malee cumnaan itti gaafata. Bulchaan isaanii addunyaaf bineessa lammiilee biyyattiitiin maka fakkeenyaatti ilaalama. Kanaaf duub dhiyootan guyyoota 20 fuul kaameraa dura baduun isa lammiilee biyyattii qofa sontaan addunyaa guutuu rifacheef. Mucaan akka jaba dhukkoobe mucaa yaayyuu du'e yookaan koroona dheetaaf manatti hafe daratee wanni hin jedhamin tokkollee hin jirtu. Inni garuu dhumirra laanum jedha akka waan woman dhalatinii televizyiinii biyyattii keessi innirra mul'achuun xaa'oo eebbisaa ool. These images were broadcast on state television. They appear to show Kim opening a fertilizer factory. Kim guyyum tokko ka'ee cilee bishaan boottaa'e. Miidiyaaleen idil addunyaalleen hedduun miidiyaalee Ameerikaa Washington Post if CNN faalle darate namichi yaalii baqaqsanii yaaluu eegi godhateen boodiin argam jechuun gabaasaa turan. Ministeerri Dantala Ameerikaa Mark Pompeo dabalate Kim dhiyeenya kan garamak jirin been jechuun dubbatanis Kooriyaan kibba biyyoolaa isaanii kan itti dhiyeennaan beet garuu dubbiin tun dharta'uu dandeetti jechuun mormaa ture. Dhaabbileen basaastota gugurdoon Ameerikaatiif Kooriyaa kibba du'aaf jireenya Kim qulqulleessuuf wanni isaan hin godhin tokkolleen hin ture. Hundaafuu mucaan qancaraa mata qooxoo kun ila kaameraatiif luumata dura dhokachuun isa namootaaf waan haaraa ture. Isaaf immoo dubbiin akkas hin fakkaatu. Sababi isaalleen duubba barkum 2014 lakkum kan eegi guyyoota 40 dhokateen boodin jirjechuun gad ba'e ammallee wam gaafas tolchir deebi Kimindoon. Dotto Ibedo duran saati kanaaf qabanne goolamneeti jirraan oliin saatii oduutti walitti deebinaa yeroo gaarii.